abbaa kaanillee yaada kiyyan kennadha. Mubeessila carraa namaa yoo ati isaa dubbatte yoo nama kanarraa goraa jette galsi darba fa'a. Mana akkanaa keessa deemnee inuma iyyinaa. Laali maali mubee dhuguma rabbii torbaan san waan inni keessa ture halkan guutuu rafaan turre. Hundi keenya wal beekne tokkoon keenya rafaan turre. Wallahi laazima keessa nagaan rafne. Dhugaadha inni miira keessa ture sanii hin fahamnaafi ni fahamnaafi. Yaada yoo namni ajandaadha jedhee sodaata garuu inni abbaa haqaati. Abbaan haqaa kun osoo isaa kenname maqaa kee kana jijjiirtee asumaanuu maqaa kanallee dabarsiifi kara abbaa miskiinaa jennaani amma abbaa haqaatii fi abbaa miskiinaa haa ta'u. Kanaaf isin ijoolleen Harargee keessattuu ijoolleen gugurdoon ijoolleen bebbeeytuun bira dhaabbattanii ajandaa kana dhaabaa. Ajandaan kun ajandaa Oromoof ta'uu miti dubbii hawwata Oromoo abboota Oromoo rakkataa Oromoo ta'uu miti jettanii afoo dhaabbattanii waan kana dhaamsuu irratti hanga iyyaa turtan namoonni akka Burqaa akka Khaliifaa sheekonni baay'een ka waan kanarra saayitii qabatan tura. Obboleessa nuti Oromoo fi eenyutu Oromoo ta'in iyyuu adda barreerra baguma dhufe ajandaan kunu eenyutu ajandaa tiktookii sheekoti sila jabduun wala saayitii qabate agar fayyaade toofadhu eenyutu filoorii barbaada eenyutu Oromoof yaada kana irratti sirri wal barree jirra. Amma booda eenyu nu gabbayee Oromoof ani sagalee ta'a ani Oromoof yaada eenyu nu waliin hin jedhu jechuudha. Gingilchee wal baasee jira. Eenyutu ilma kutaati eenyutu ilma kutaatii mitiillee wal baasee jira gingilchee baguma dhufeewu. Kanaaf keessattuu ijoolleen Harargee ulfaadhaa nus waan kanarratti duulaatuma durree yaa'uuf oola. Filoorii gurguddaan qabnu sagaleen kennan dhagahamuu garuu bakka dhagahamu dhagahu kenna dhaabbadha. Wallahi jabba waan gurguddaa nu dursitan malee akkuma sii koomanne hedduu keessaa wal ijaarree waan wayiitiin as bahu turre garuu isin nu dursitanii jirtanii. Wallahi aga biyyaa bilbilleeti waan kanarraa waan akkanaattu deemaara. Namoota gaafa inni ijoollee sii koomandoo mujettee amma maayii kana inni kaleedhaaf taa'u gaafa inni achi dalagu jarri asii mataa gaggargalchanii isaa fi haadha isaa irraa sirbaa turanii mallaqa Oromoo nyaatee jedhaanii turanii. Anaafi ulfaadhaa walii galatti anamma ajandaa duuba deemuu fi miti ulfaadhaa baga filattee jechuun barbaada. Hangalmuun arra baalee fi arra congratulation baga rabbi isin gammachiisee obboleessi siikoo mandoo akkuma Oromoo kutaa 11tti si jaalata kalafarraa jechuudha. Itti fufi rakkataa kee irraan callisinii hidhamaa kee irraan callisinii du'aa kee awwaaladhu asumaan Oromoon akkasii jiru ammoo si argisiiseera uffattu galatooma. Okay, civil alushi. Okay. Civil wara boti civil hayati civil kana bareedu civil kana law sirale ka gono arrantana gammachuu keessa sirriitti ibsatan maalifi namni bikka ka dhaabbatee arra silaa mubaarak musammaa akka jamsanattuu ta'e maallaqa miliyoona meeqa san taate kamataan cabu isa qofaa miti walumaan mataan nu caba dhageessanii kanaacha maallaqa gartee hawaalaallee itti godhe qarshii gartee hawaalaa godhe tan baankiin kutatte sumuuni asoo nambisan akkasitti guure wallahi gisee mubaarak ba'uusan dalagaan dalagu jiru dhaabbadheetiin garaan kun jira keenya baga gammadan gabaabdu baga gammadanii mubeen akkaataa ulitti dalaguu ta'a ragoo kanatti dalaguun ta'a inshaallah rabbi jee mubee akkaataa gartee orgaanizeshinii dhaabbata cimaa inni jootiin yoo rabbi jee fuuldura isinii dalaguu ta'a ammallee miskiina nama dhiisuu miti hanga lubreefuun tana eenyu waraaboo dubbate waraaboo maa jette mubeen gaafa kaaroo jiru dukkaana wayii qaba hanga nama argee kana uha hayyatee duudarra baadhatee hakama geessallee keessa jira. Tanaa jecha mee hundi keessan profaayila keessa mubee irra godhadha hundi keessa mubee irra godha kullaa seera godha deema hundi keessa mubee godhadha naa godha hayat dubbadhu hayat nin dhufa gabbeetiin dhufa garuu maaliin singalatoonfadha tokkoffaan gaafa gargaarsa walloo guuru fannoon gisee riipoortii irra gootur yaa rabbii khiyyaanji maallee inni kuyyoo ummanni kun gube mubaarak akka nama gubatetti Oromoon ilaalti hin fahamtuuf yaa rabbi ummata kana irraa qabdi jecha nama gubatetti Oromoon ilaalti hin fahamtuuf yaa rabbi
jeetiin irraa kadhachaa ture akkasuma rabbiin gubbarra aanseeti ummata fannoo san ummanni irraa afaan qabatee dadhabee afaan itti wallaalee ifirraa irraa maqee takka jee amma immoo garuu karaa kanaan maallaqa kana ifa godhee baasee ummanni kaleessa isa wajji dalagan waan kana osuma beekanii mubaarik hattuu ta'e nuti hattuun taanu jaanii akkaawuntii baasan waan dabra hundi isa tahiriidhaa fi mubaarik gammachuu deebsadhu ati mubaarik baga gammadeereef ayatiya nama tokko ol seene maammee ol seene maammeen namaan keessaallee wajjaasuinu namaan ammaas dhugaarratti gisiin dhugaan deemu dhugaarratti namarra cabsuu danda'u nama jabaa namaati hangisee garee mubaarik bar namni kayya akka mubaarik arrabsu hin jiru mubaarik ittiin garagaleetiin waan kana gootee dhaabbalu yoo dillolaan gisiin dhugaan jiru immoo wallahi morma kiyyaan irraa mora malee nama akkasiiti amma laal maammeen kunis mee maammee tolo spiikona kee tolfadhu booda dabaree si fudhatee dubbata nama biraa dubbadha dabaree fudhaa fudhadhaa dubbadhu kan amma ajandaa kee booda chaanaati dura waa'ee kitaaba booda dubbanna amma laal waa'ee baga sin gammachiisu qofa dubbanna waa'ee kitaabaati amma waan biraan na jirani galatoom dhugaa ani jechuun keessi koo baay'ee gammadee waan kanarratti dhugaan hin tura malee dhokatee hin hafu baga dhugaan keessiif bahee sabni Oromoo durumayyuu akkati dhugaa qabdu hin beeka warri si jaallatan warri si deeggaran dhugaa kana hin beeku isaan immoo hin beeku taanaan hin ga'u warroonni immoo dudduuba kee jiranii waan dudduuba kee jiraniifidha kan isaan quba sitti qaban kan isaan si qeeqaniifis kanaafuu isaanitti gurraan kennini please ani akkuma duriitti si eegaa har'allee borullee akkuma kee duriitti itti fufi akkuma durii sanatti si jaallannasi akkasumatti si kabajannas waan ta'eef akkuma sanatti itti fufiin siin jedha baay'ee galatoo fayyaati እሺ akkam jirtu nagaa ooltanii waan nagaa fayyaati dursa mubara congratulation siin jedha baga gammaddee gaafa tokko bargaafa namni qoca namni sitti mure jennaani rabbi keessa jira jedhe ani har'a ganamarraa jalqabee hanga sa'a xumura saniitti siin jala oolee waa hundaayyuu dhagaa ture wallahi mimmaantu na qabe abbaa haqaa maaliif na qabe beektaa ani mucaan kun guyyaa tokko nallee gargaareen beeku nan warakkatellee itti fidee oduu gargaari jedheen illee beeku ani namni tokko yoo waa namaa oolee garaa nama nyaatame wama takka naan goone saba inni godheef santu garaa na nyaata wallahi mimmaantu na dhufe akka ana ta'eetitti jala taa'ee jechuudha kanaaf baga gammadde bakka rabbiin namatti murre namni baay'ateef namatti muru odoo waan namatti muran taate tiisisuma aalama tiisifni dhaqee qodaa ni beektan qodaa akka naannoo arsiititti qodaa jedhama wantoota ellemtu itti elmaan kana dhaqee gubbaatti caacaa tiisifni kun akkanuma ol qabee irraa buqqifachuu hin danda'u akkasuma taate har'a beekta hedduun isaanii kanaafi baga gammadde kaleessallee abbaa hataa wajjin gaafa hedduu mana keetitti iyyaa turre nuti caal'isii dhugaan ta'e ni baati hojii kee itti fufii obsisii jedhaa turre gaafa tokkofaa ganamarraa gagalga muturadha sin muturadhu ni dalta gifti kiyya nama dubbachaa jira dabareen eeggatee dubbataa turre kana dhufallee beeyne ati hojiin kee dhugaan keetu si baasa hojii kee itti fufii deemaa haa ooltu saree yoo dutaa ooltee homaa naman gootu jedhee dubbataa turre dubbiin nu dubbanne sun har'a akka nama raaguutti dhufteeti dhugaa si taatee jechuudha wanti si dhorgineef illee kanaaf kan si jaalatullee wanti si dhorgeef kanaaf maaliif har'a mubaaraka du'ati badii qabaatte nuti uummata Oromoo hundatu badii si duuka qaba kaati gargaarte santu badii si duuka qaba yoo ati har'a immoo gammachuu qabaatte immoo laafaa ati rakkataati bira dhaabbatte kana maaj fuula duraafillee si abdatuuf deemu kanatuyyuu du'aayii sii godha baga gammadde guddaa siin jechuu barbaadeti har'as borus dhugaan hin qal'atti malee akka isiin hin cinne namoonni biraallee mubaarak irraa baruu qabdan yaa'iin ijaarsi immoo ijaarsi tokko akka dallaa takka jiisuu hin dandeenye dagalee takka gombisuu akka hin dandeenye dalloofni dharaa asirraa hawaasni hundi baruu qabdan baga gammadde dhugaan ati harmeen imimmaan atirraa hayte rakkataan ati rakkoo ati baase dhibamaan ati yaala goote kanatu si bira dhaabbatee har'as borus kanuma siin jenna nuti namni hawaasa fuula dura dhaabbate ni qeeqamas ni arrabsamas ni jibbamas
yeroo tokko si faarsa yeroo tokko si jira fayyadee nu gabaabsi congratulations laale nama hedduu eeggachaa jira gabaabatti gas gammachiisanii gabaabsi fayyadee nama gajaru hojii qabsa yeroo dheertuu nu hojii qabsaa waan turteef carraa dhala kana sikkannee ajaluu nu hojii faajaa turte illee mee takka maammee horsiisee takka waa cabsuu dhaabbadhu maammee mucaan kun isa qoteewoo abbaa salaam alaikum waalaikum salaam maammee sagalee kiyya jira karaan deemu jira ni jira dubbadhu oofaa jirta makinaa nagaa yoo sagalee kiyya dhaga'amu jiraate galatooma waan gaarii raasoo jirtanii itti haasuudhaan mubee koonkiraa baga gammaddee akkasitti ragaa qabatamaa fiddee self confidence osoo ifin dhaamotiin osoo ifin shakkiin osoo if duuba wannan jeen osoo siidee jibiidee battistee wannan ta'e nama dilasan duratti waan kana mul'isuun kee yookaan hawaasatti dhugaa jirtu kan agarsiisuun kee wallahi dhugumaanuu waan guddaadha. Aan wanni ajaa'iba natti sila warri accountingii baratee waa'ee sila accountingii beekanii warri accountingii baratee waan kana fitti amanee akka keessanitti as ba'ee taa'ee hisaaba kana cheek godhee firraa achiin kaa'u ture. So walumaa galatti numaa dandeettii addaa qabda. Nama sammuu keessas koompitara qabu jee nama yaadurraayi hedduutu akkasii dinqisiifannaa galatoome jabaadhoo karaa irra jirtus karaa gaariidha. Fuuldura ifasiin jechuun barbaada. Harmaan isin jabbaagaa karaan deemu jira galatoome carraa kana naa hannoo keetiif. Fayyadee maamee ati ijoollee jabduu keessaafuu waan roga gartee hawaasummaa dalagaa jirtu waan taateefin jabaadhu atillee ijoollee jabduudha jabaadhu urmii dheeradhu fayyada ijoollee kana jira jabduu ijoollee dargaggoo qeeroo harargeedha tagga dubbatti dubbii guutu. Keessaafuu hakarraa wata kan deebine hagee fedhe gabbee dhugaa nama cabsu namoota akkanaa jira fayyaadhaa ta'e maamee kiyya fayyaadhaa dabaree takka dubbannaa deeqaa takka. Sooma ulfaadhaa. Oh, qeeroon kopheetti seeqaa jirti qeeroon biyyaa. Emmi. Emmiin connection qabuun see. Dara mul'ata. Mee kon nagaama sagalee kee. Nagaama. Ni dhagame. Nagama. Baga waliin gammanne. Amma kam nagaa. Amma nagama. Suye Amin galatooma. Wanti bagasiibe wanta dudduuba qabee yaadini isa fuulduraa kee qofaa yaadi. Ulfaadhulee Gaara hojjete. Sibeena nu walitti yoomiyyuu gaarii jetta. Gaarii mageettisiisti siyaafursiisu. Warra jallinasti yaadan jallinuma isaanii. Jallinni isaanii ta'aa yaadamu. Sirba tokko si afeerran. Guddisiin bakka. Tole. Anu, Jaako. Mubeen ilma kiyya. Mubee abbaa haqaa jaabarreessa. Mubeen abbaa haqaati. Mubee abbaa haqaa. Fayyada. Kana kuna dubbin. Laal mubee abbaa haqaa. Maashaallah. Mubee abbaa haqaa. Mubee abbaa haqaa. Maashaallah. Kana kuna dubbin. Maqaan bikka galee jira bikka harkatee jira. Mubee abbaa haqaa. Akkana dubbin ulfaadha. Dabaree yaada keessa kanadha. Mutra irraa godhadhaan. Dubbadhu isheeti. Sarraa fudhaa. Oke, galatoomii magaalaa naan jiru ni beektaa carraa kiyya isaa harkachuu guddaa galatoomii isaa harkachuuf yeroo darkadee magaalaa Awustiraaliyaa irraa obboleettii ta'e maawuree jechuun maawuree ibsaa faamilii galeetiin jira mana keetitti abbaa haqaa si jala galeetiin jira. I love you. Okay, si jalanna my brother. I'm family king. Thank you, ulfaadhu. Dan kataba abbaa haqaa galee jira. Mube shiraati cinaa jira. Akkana. Ulfaadhaa galatooma. Tole irratti yaada qabdan deegaa takka dubbattaniiti ammas nama tokko tol seenee walaloo takka barreessu isin dubbisuu deema.
walaloo addaatii ganne anis itti dabaladhe kam nin beekaa gartee walaloo tole I'm really happy today I swear